السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شمار كفوني جرجرتو متكشتي نجيني كيسن بلا جرتني فردفتوني متشوتو ولد دچاني الرسم جرتو بيزي ده أكشت الدبني ومتكشتي سبسكرايب قلتشو دقتنا يوتيوبي كنا عشان يجي أو متكالي أجايب لكن فيديو ما نرجع يادا متاك وانس لما كان جريتم يادو توري لكن بيزي وان تايفو الرحوة جتشون دنديني أجايب ما قبل يعني فيلمي سمية كانت أجايب أنا تتاهي ما جنان تاكا أدن جرا تاكا إيسا جرا تاكا إثيوبيا قالوا في تاكا وانا كذا كسيتي ما شاء الله سعيدو إما الراكا فلات سعيدو أكو ما أجايبات الراكا فلات لكن والله يا رام مالي في بلتي وفي أكنت توديقون يوم أكنت هاتي غاري متي أما سمية نما تقرسي أكنا قولو جرا نما تبلتي سي كيسا سي باسي namni jaarsa irra nama beeku hin jiru jaartiin tiyya akkanaatii miti jedhee wannachuu ture jechuudha nama jabduu nama wannaadha jedhu ture immoo ilmi namaa nama jallisaa nama balleessaa dhugaa fuudhuu irratti dubartiin namatti walitti dhiiftu jettu ofitti dhiiftu gizee jaarsi namarra fuudhu namni hundi ni aara fuudhaa miti yooma dubartii jaallaale dubartii balaa boostu jira namni hunduu mataa kiyyarraa kaasee namni jaalatu jiru laakiin immoo hanganatti bultii ofiif dhiiguu ilmaanis qisaasessuu ilmaan abbaan ala godhuu jechuun waan ulfaataadha wanni fedhee osoo galee ilmaan ofii saniif obsanii jechuu ilmoo ofiitiif obsanii jaarsa waliin jiraachuutu irra bareedduudha maal jennaan gaafa jaarsa adda baate jaarsa keetiin adda baate ilmaan kan kee bilaash taati jechuudha bilaash taati ilmoon abbaan qabne kabajjaan qabdu abbaan gaachana namaatii ulfina namaatii aga fedhee ta'u jechuudha abbaa keetiif si kabajjanii waan akkasiiti wallaahi aga fedhee yoo taate abbaan yooma ka waa namaallee hin goone yoo jiraatee jedhe gaachana namaaf hamtuun takkasitti guutuu akka argee namni fedhe sin daffaruu yooma abbaa fuuluma takka jiru hunduu takka ta'u taate malee isaa jiru abadan laafama fedhe yoo taateeyyuu abbaa bira kabajjaa qabda jechuudha ilmooni laakiin sumayyaani waan booda sheenuftuu godhu dalagu jirti namni yeroo takkas wanna jedhe ni gaha immoo deete ankana hunda saa'idotu hedduu garaa laafee dubartiin jalaa yoo akka ati wanna jettu yoo beette hedduu takka boonti dubartiin wanuma hundaa nakadhadhaa takka heddummeessina laakiin immoo saa'idoon taasgabbaa'uu qaba amma taasgabbaa'ee usee ilaaluu qaba maaliif ilmaan naga jirti akka naga jirtu uno faa jettees ma jiraatu jirti haatiin jechuudha ilmaan naga jirti ilmaan arguu jira yeroo takka kuno viidiyoo waraablee hojjechuu jirti osoo rakkattee biraa ganan taatu isinis osoo rakkoo keessa jiraatte osoo rakkatte si barbaaddi gizee isa barbaadu jira isiinu gaafa isa barbaaddu ni jira obsee ilaaluu qaba inni ammoo obseetiin ilaaluu qaba hanga isin eessa geettu namni waan takkatti irratti wannaa miti gaafa jala deemte dubartiin tun seeraan alaachi baata seeraan ala yaani daangaa dabartee kanaafuu saa'idoon sabrii godhee taa'uu qaba gadi taa'ee dalagaa ofii dalagachuu qaba jireenya jiraachuu qaba jechuudha ni barbaaddeesiinu laakiin immoo duubaan information ilmaan isaa wanna jedhaatuma akkana raafamee as fiigee achi fiigee asiin bahee kana bismillah dhaabuu qaba wallah yaadda kiyyaan ammallee maaliif dhuga garaan abbaan dhaleen nama ilmaan isaa itti dhagahama dhabuun fedhu taatus waan akkanatti arguu hin jirre isiinis waan inni akkana fiigu kanaafi
waan akkanaa godhaa jirti malee uduunni sireesitti ta'eeti akkanatti fiddu wallahi. Akkanatti fiddu namnillee uduunni sireesitti ta'eeti akkana ta'ii jedhanii ittiin qorsanii waan isaa olii gad shalchil jedhee isaa fiiguu kan arganiifi akkana gochuu jiranii. Yaani dhuunfaa kiyyaa kana jechuudhaan ta'eetu warritti dhiyaatan. Ani bilbila yeroo meeqa takka sagalee kaayee fi mee haa dubbatu. Gurbaan fuuluma takkatti takka uffanna jedhee jira. Dura wal dubbinna sana waasaappiidhaani. Amma wallaahi hedduu takka bakka yaada keessa gadi hedduu takka wanna jedheera namumatti jabaate malee baay'ee waan deebisu natti hin fakkaanne. Akkasii wallaahi Saahidoon tasgabbaa'uu qaba of tasgabbeesse waan kana keessa of tasgabbeesse taa'uu qaba. Maaliif yoo taa'ee jedhee isiinis of laalte beektee. Ulaalti ilmaan kan booda abbaa dhabanii ilmaan haadha hiyyeessaa ta'uu jettee ulaalti. Amma waan inni akkana fe'uuf itti boonuudhaaf akkana godhatti isiin. Kanaafuu Saahidoon tasgabbaa'uu qaba. Tasgabbaa'ee ilaaluu qaba jechuudha. Eessa geetti wayii isiin eessa geessite ilmaan kanas bakki isiin geessitu hin jiru. Amma leengadda fogaaf takka Gondar deema jedhee qalamuu fedha Gondar. Amma barsiisaa tokkoyyuu achitti eenyu doktoraayyuu achitti ajjeesan. Gondar keessatti dhalataa Oromoodha. Haganama kana jechuudha. Rasaasaan dhayanii. Achi keessa namni dhaqee barattoonni achi fixamu jirti. Magaalaa Baardar waggaa meeqaa tureeru jedhan barsiisaan eenyu doktorri achitti ajjeesan. Namni kunuu du'uu jira biyya san dhaqanii lubbuu fi balleessu achi deemee Sumayyaa barbaada. Ni qoostaa Sumayyaa yoo achi sii galtee Sumayyaa takka Itoophiyaa jira takka Yaman jira takka eessa jira jettee isuma olii gadhaarsuuf. Tasgabbaa'ee ilaaluu qaba waan kana jechuudha. Saayidoon akka yaada kiyyaatti tasgabbaa'ee garan hargufamee isin teette si kolfite abbaa ta'e hayi. Akkasii tasgabbaa'ee isin jedhaan. Tasgabbaa'ee itti ilaalii bakki isin geessitu hin jiru ilmaanis wayii tuuttee geessitu ilmaan. Osoo jaarsa biraallee yeroo mukaa ta'e ilmaan keetiin waliin si fuuna namni hin jedhu namaan. Edda yoo ilmaan durbaati waan akkasiitiif jedhan malee ilmaan keetiin waliin si fuunaa namni jedhu laakiin ilmaanii waliin nama jaalatu hin jiru ilmoo namaa ilmoo abbaa biraa ta'e dhalattee waliin. Kanaafuu Saayidoon tasgabbaa'ee gizee takka isiin of yaadatte gizee takka isiin of yaadatte isa barbaaddi jechuudha. Amma takka namatti gussaa jira namni illee waan inni akkana ta'u kana ilaalanii namni addaan nama baasa uffanna jedhaame. Kala si barbaade si dhabe gaafa si taate kootu jedhee galma haa'usu. Ilmoo ufraasuun of wannachuun tana sammuu uf gatuudha. Dubartiin amala isii keessatti waan takka gaafa namni wanna jedhee itti jabaatti. Kanamaafuu yoo of yaadattee of beektee akka inni jaalala qabu ilmaan isaatii qabu akka jaalalli isiitii qabu isii barbaadee as dhaqee isiin adan jiran adan dhaqee isiin sanaa jira jennaan sanaa deebi'ee isiin Itoophiyaa jira jennaan Itoophiyaa galee kun jaalala ni mul'isa osoo fedhii ilmaan isaatiif jaartii isaatiif hin qabneeti waan kanan godhu kanarraa yoo isiin of barattee of hubattee jette laaltee of yaadattee ni deebiti jechuudha isatti. Ni galti ilmaa isaatiitti yooma si deebi'allee jechuu baatte afaan ol baafattee dubartiin waaqaanfachuu kana of akka babbartii gubbaa kana bu'eessitee kanaaf ilmaan kee fudhadhuu ko'attuu as jiraa gara ilmaan keetiitti kootadhuu jechuun ni dandeessi jechuudha. Kanaafuu
ilmaan isaa jechuudha. Ilmaan isaa duubaanis nama itti godhee jechuudha. Raga jechuu qabu. Raga jechuu qabu. Hordoffis yoo itti godhee nama itti godhee haala isaan keessa jiran. Namni nama warri amma namni beekama dhoossa malee hagatti tana otoo inni raga irraa jedhee information dhabu waa inni haa xaaruu takka jedhanii akkana godhan malee odoo inni dantaa isin qabneeti namni dhufee waa itti kumii kite odoo isin dantaa inni dantaa isin qabneeti namni dhufee waa itti wayi dachii tana jalan jirtu namni dhufee itti baay'ee hedduudha. Kanaafuu gaa uftaas gambeessuu qaba saayidoo. Uftaas gambeessee dhaabbachuu qaba jechuudha. Takka raga jedhee. Bakki isin seentu jiru bakki takka ilmaan wayitii uttee liqimsiti isinis barru. Ilmaan abbaa malee namni guddisuu barbaadu jira jedhee natti fakkaata. Laakiin gaafa waan yaadattanii deebiti.